Dhibee namoota hubaa jiran addunyaa kanarraa miidhaa jiran keessaa dhibbantaan 70 ol sababa muddamaa yookaan stresiitiin ta'uu beektu. Sagantaa har'aatiin dhimma murteessaa namni hunduu hubachuu qaba jedhee kan yaade muddama yookaan stresii isiniif qabadee dhufe. Haga dhumaatti yoo na hordoftan maalummaa muddamaa yookaan stresii, mala ittisaa fi furmaata muddamaa saayinsawaa fi waqtaawaa ta'an isiniif dhiyeessa. An Dr. Daawit Meelbaa Saayiktii wajjin ogeessa yaala sammuuti. Meelbaa Saayiktii odeeffannoon fayyaa sammuu hawaasa keenyatti iccitii ta'e itti fufuun qabu. Kaayyoo jedhuun banamee torbanitti al tokko odeeffannoo waqtaawaa fi saayinsawaa bilchina miiraa fi madaaltummaa namaaf kennan akkasumas guddina sammuu namaaf gargaaran isiniif dhiyeessutti argama. Meelbaa Saayiktiif keessummaa kan taatan sabiskiraayib godhaa, hiriyoota keessaniif jaalala keessaniif sheer godhaa. Gara qabxii keenyas jalqabaatti yoo ceenu muddama yookaan stress jechuun maal jechuudha? Stressiin deebii qorqalbii fi qaamaa balaa namatti dhufeef yookaan balaa namatti dhufuuf kennamudha. Fakkeenyaaf yoo tasa leenci nutti dhufe sammuun qaamotni martuu lubbuu keenya oolchuuf xiyyeeffannoo guddaan akka isaan hojjetan ajaja dabarsaa. Battaluma onneen dafee rukutuun dhiiga qaamota barbaachisoo kan akka maashaa fi sammuu akkasumas gara sombaatti akka ergamu taasisa. Sombi keenyas argamsuusaa daddafee deemsisuudhaan dhiiga keenya oksijineessee qaamota barbaachisaa ta'aniif ergaa. Namnis yookaan nutis kanaan gargaaramuun dandeettii jabina, ariitii, qindoomina kanaan dura hin qabneen olitti argachuudhaan xiyyeeffannoo qara taheen baqachuu yoo ta'es, falmachuu yoo ta'es murtoo kennina jechuudha. Kun sirna flight, fight, freeze jedhamu sanadha. Yeroo kana keessa akkuma isin hubattan qaamni keenya kan akka sammuu, onnee, maashaalee fi turuu keenya hojii idilee isaaniitii ol dabaluun hojjechaa oolu. Gaafa wanti balaa nutti ta'e kun muddama nutti ta'e kun darbu isaanis hojii idilee isaaniitti deebi'anii hojjechuu jalqabu jechuudha. Taateen kun muddama yookaan stress jedhama. Muddamni yookaan stressiin kun hojiilee jireenya keenyaaf baay'ee murteessoo ta'an, essential ta'an kan biroodhaafis baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf barataan qormaata yeroon itti dhiyaateef akka qoratuuf muddama isa barbaachisaa. Atileetiin fiigee mo'uudhaaf, kan ari'aa jiru qabuudhaaf, kan baqataa jiru harkaa ba'uudhaaf muddama kana nu barbaachisaa jechuudha. Akkuma ibsa kanarraa hubattan muddama gosa lamatu jira. Inni jalqabaa muddama gaarii kan jennuuni. Kun kan namicha kanaaf, kan namicha muddama keessa jiruuf hamilee kennu, si'eessituu ta'u, jabina ta'uun milkiif isa qopheessu. Muddamni kun yeroo muraasa kan namarra turuu fi akkuma wanti nu muddaa jiru sun darbeen kan baduudha. Kanaaf jireenya keenyaaf, milkii keenyaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan muddama badaa yookaan muddama faayidaa dhabeessa kan jennuunidha. Muddamni kun yoom faayidaa dhabeessa yookaan muddama badaadha jedhama? Yeroo dheeraadhaaf kan namarra turu yoo ta'e, kan dafee namatti deddeebi'u yoo ta'e, akkasumas amala badaa kan namatti fidu yoo ta'e, fakkeenyaaf muddama kanaan yoo hojii keenya kan dheessinu ta'e, kan baqannu yoo ta'e, hariiroo nama wajjin hin qabnu irratti dadhabaa yoo nu godha ta'e, fakkeenyaaf hojii keenya dheessinee yeroo dheeraadhaaf fiilmii ilaalaa ooluu, sooshaal miidiyaarra iskrool gochaa ooluu, akkasumas muddama kana ofirraa cabsuuf gara araada kan biraatti deemna yoo ta'e, muddamni kun muddama badaadha jennaani jechuudha. Egaa muddamni maal jechuu akka ta'e ilaallee muddamni gosa meeqa akka jiran hubanne qabxiin keenya ni lammataa. Mallattooleen muddama badaa maal faadha? Mallattoon muddamaa nama namatti gargar ta'us kanneen armaan gadii kan deddeebi'anii namoota muddama keessa jiran irratti mul'atanidha. Muddamni bifa ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa akkasumas rukuttaa onneetiin mul'achuu danda'a. Kaan immoo fedhii nyaataa isaaniitu jeeqama. Fedhii nyaataa dhabuu, nyaata daakamuu fi diduu akkasumas gogiinsa garaa namoota gargaraa irratti mul'achuu danda'a. Kan biraan mataa bowwuu, dhukkubbii duddaa, maashaalee akkasumas hojii tokko tuun hojjetin dadhabuu, lafuma kaanii qaamni guutuun nama dadhabuu bututuu ta'uu danda'a. Akkasumas irra deddeebiin utaalloo fi infekshinii garagaraatiif saaxilamuudha. Kun kan ta'u sababa yeroo muddamaa keessa dhibee ittistuun qaama keenyaa dadhabaniif namootni infekshinii garagaraatiif saaxilamu. Darbee rifeensi namaa haphachuu, adii ta'uu, finniinsaa fi sooriyaasisiin namatti deddeebi'uu,
namoota kaan irrattis immoo hirribni namaa jeeqamuu, xiyyeeffannoo dhabuun waan meeshaalee lafa kaan wallaaluu, irraanfachuu, dagachuun, itti hammaachuu, kaka'umsa hojiif dhabuu, sababa kanaan sooshaal miidiyaa irra iskrool gochaa ooluu, miidiyaa garaagaraa, muuvii garaagaraa irra ooluu, araadota garaagaraatiif gamuu qumaara irra ooluu kun mallattoolee muddamaa ta'uu danda'a. Akkasumas fedhiin saalquunnamtii namaa garmalee hir'achuu, miirri namaa jijjiiramuu, garmalee aarii guddisuu, sababuma malee namatti aaruu, nama komachuu baay'isuu, dhiphachuu, gaddabaa'uun mallattoolee muddamaa ta'uu danda'u. Qabxii sadaffaa fi qabxiin itti aanu madda muddama dhala namaa ilaaluudha. Maddi muddama dhala namaa hedduudha. Nama namattis garagara. Akkuma muuxannoo fi qorqalbii, jabina qorqalbii namichaatti hammeenyi muddama nu mudatu yookaan istiresii nu mudatu garagara. Kan nama tokkotti muddama yookaan istiresii guddaa fidu nama kan biraadhaaf akka qoosaatti waan darbamu ta'uu danda'a. Ta'us kanneen armaan gadii muddama keessaa kanneen madda muddamaa keessaa kanneen babbeekamoo ta'anidha. Inni jalqabaa rakkoo hojiin wal qabateedha. Yoo hojiin garmalee namatti baay'ata ta'e hojii dhabuun akkasumas hojii jijjiirrachuun madda muddamaa yookaan istiresii ta'uu danda'a. Darbee haalli jireenya ofii jijjiiramuun bakka gadaanaadhaa gara olaanaatti darbuun olaanaarraa gadaanaatti jijjiiramuun sadarkaan jireenya keenya jijjiiramuun akkasumas magaalaa jijjiirrachuun, naannoo jijjiirrachuun, hawaasa keessa jiraachaa jiran jijjiirrachuun illee madda muddamaa yookaan istiresii namatti ta'uu danda'a. Kan biraan hariiroo nama wajjin hin qabnu, naannoo keenya wajjin hin qabnu, hariiroo jaalalaa ta'uu danda'a, hariiroo hojii ta'uu danda'a, kan maatii gaa'ilaa kun illee madda muddamaa namatti ta'uu danda'a. Kan biraan rakkoo fayyaati. Rakkoon fayyaa maatii keenya irratti dhufe, nurratti dhufe, akkasumas kan biyyoolessaas ta'uu danda'a. Dhibee hamaadhaan tasa qabamuu, maatiin ofii qabamuu beekuun madda muddamaa namatti ta'uu danda'a yookaan istirees namatti ta'uu danda'a. Akkasumallee yeroo dheeraadhaaf hirriba dhabuun muddama yookaan istireesiidhaaf nama saaxiluu danda'a. Bara si'anaatti keessattuu gara naannoo keenyattis ta'e naannoo weestarniisitti madda muddamaa beekamaa kan ta'e miidiyaadha. Saaxilamni nuyi miidiyaa hawaasummaatiifis ta'e miidiyaa idileetiif qabnu baay'ee waan ta'eef yeroo dheeraadhaaf achirratti dabarsina waan ta'eef sadarkaan muddama keenyaa yookaan istiresii keenyaa haga beekuu dadhabnutti illee guddachaa jira. Kanaaf tarkaanfii itti fudhachuun yookaan malatti barbaaduun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraan madda muddamaa yookaan madda istiresii ta'uu kan danda'u nageenya biyya ofii. Fuuldureen biyya ofii garamitti deemaa akka jirtu wallaaluun, biyya ofii keessa waraanni jiraachuun, jeequmsi garaagaraa jiraachuun illee madda muddama yookaan istiresii namatti ta'uu danda'a. Walumaa galatti namni tokko muddamaaf yookaan muddama badaadhaaf kan saaxilamu yoo kan namtichi danda'u gochuu danda'u faayinaanshaali ta'uu danda'a, sooshaal risoorsii ta'uu danda'a, akkasumas dandeettii yookaan beekumsa ta'uu danda'a. Kan inni qabu, kan inni gochuu danda'u yoo kan irraa eegamu, kan inni gochuu qaburraa gadi ta'e muddamaaf yookaan muddama dheeraadhaaf, muddama badaadhaaf saaxilamaa jechuudha. Qabxiin keenya inni afuraffaan furmaata muddamaa yookaan istiresiiti. Akka bu'aalee qorannoo garaagaraatti dhibeeleen yeroo ammaa nama irra jiran keessaa 70% ol kallattiinis ta'e alkallattiin sababa muddamaatiin yookaan istiresiitiin namatti dhufu. Kanaani kan beektonni hedduun muddamni yookaan istiresiin sijaaraa baraati kan jedhan. Dhibeelee gurguddoo istiresiin namatti dhufan keessaa muraasni ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa yookaan hypertensionii, dhibee onnee, ol ka'uu kolesteroolii akkasumas dhibee sukkaaraa ta'uu danda'a. Darbees namoota baay'ee irratti madaa'uu garaachaa, infekshinii fi kaansarii garaagaraatiif illee nama saaxiluu danda'a. Akkasuma dhibee sammuu baay'eedhaaf nama saaxiluu danda'a. Kan akka dhibee sammuu dhiphuu yookaan anzaayitii, dhibee gaddabuu yookaan dipireeshinii, rakkoo yaadannoo hamaa kan akka alzaamerii fi araada garaagaraatiif illee nama saaxila. Walitti galuu yookaan hagaan xiqqaachuu, bireena atroofii illee akka namatti fidu ragaa hedduutu agarsiisa. Kanaaf namni martuu muddamaaf saaxilamaa ta'uu beekee madda istiresiisaa addaan baafatee mallattoo istiresiisaa yookaan mallattoo muddamasaa addaan baafachuun furmaata yeroon itti kennuun baay'ee barbaachisaadha. Furmaatni muddamaa karaa lamaan
kennamuu danda'a. Inni jalqabaa ittisa isaati. Kan itti aanu yeroo isaa gabaabsuun yookaan komplikeeshinii sababa muddamaatiin yookaan stresiin namatti dhufu hanqisuudha. Akkamittiin muddama yookaan stresii hir'isuun danda'ama yookaan ittisuun danda'ama? Inni jalqabaa hiikoo jireenya ofii giddu galeessa godhachuun karoora hojii fi bashannanaa ofii baafachuu. Kun kuufama hojii buutota sammuu nama oolcha. Sammuu namaa refreshed akka ta'u nama taasisa. Kana gochuuf gaaffilee armaan gadii of gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya koo keessatti maaliin milkeessuu barbaada? Akkamittiin immoo wantoota barbaadu kana milkeessuu danda'a? Maal faatu na bashannansiisa? Bashannana namoota ittiin bashannanan yookaan kan namni ana na bashannansiisa jedhutu hin ta'in kan koo ana maaltu na bashannansiisa? Kanaaf pilaaniin baafadhaaf jechuudha. Inni kaan hirriba qulqulluu idileen qabaachuu, sochii qaamaa idileen hojjechuu, saaxilama miidiyaa hawaasaatiis ta'e miidiyaa idileetiif qaban hir'isuu, sagantaatti gochuu, guyyaa hundumaa ta'anii miidiyaa scroll gochuutu hin ta'in sagantaadhaan kan barbaadan qofa irratti xiyyeeffannoo kennuun hojjechuu, hariiroo fayyaalessa to'annaa ofii jala bulu qabaachuu, namoota baay'ee wajjiniin hidhata qabaachuun, hariiroo qabaachuun isa kanaaf doogayii, isa kanaaf cidha, isa kanaaf hunduma kana ga'uu keessa muddama ofitti fiduurraa neetwoorkii xinnoo uumanii, neetwoorkii jabaa uumanii isa keessatti of eeguun, isa keessatti jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraan yoogaa, meditation akkasumas jireenya afuuraa ofii gabbisuun muddama ofirraa hir'isuun ni danda'ama. Qaama ofii dhaggeeffachuu, guyyaa guyyaan sadarkaa muddama ofii safaruu irratti tarkaanfii fudhachuun illee qabxii barbaachisaadha. Furmaatni muddamaa inni lammataa yeroo muddama ofii, yeroo stresii ofii gabaabsuu, muddama dhibbaa dhibba hir'isuu dhiisuu dandeenya yookaan hambisuu dhiisuu dandeenya. Gochuunis nurraa hin eegamu. Sababiin isaa muddamni al tokko tokko fayyaalessa ta'ee jireenya keenyaafis murteessaa ta'uu danda'a. Yoo muddama keessatti of argine akkamittiin yeroo isaa gabaabsuu dandeenya? Akkamitti ofirraa hanqisuu dandeenya? Inni jalqabaa miira ofii sirriitti dhaggeeffachuun yeroo muddama keessa jirru waliisaa beekuu. Lammata hargansuu gadi fageenya qabu fudhachuu, exercise gochuu yookaan shaakaluu. Funyaaniin qilleensa dheeraa yookaan gadi fageenyaan fudhannee afaaniin baasuu si'a 4 haga 5 yoo goone yeroo sana battalumatti muddama keenya tasgabbeessa jechuudha. Inni lammataa maashaalee ofii tokkoon tokkoon irra deemanii walitti fufiinsaan kottonfachiisuu fi diddiriirsuu. Kun progressive muscle relaxation kan jedhamu jechuudha. Kun muddama ofii baay'ee salphisa. Malootni kun battala muddama ofii tasgabbeessuun baay'ee beekamoo waan ta'aniif jarreen kana shaakaluun irra deddeebiin amaleeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa sagantaa irraa akka barattan abdiin qaba. Kunneen chaanaalii keenyaaf keessummaa taatan yoo sagantaa keenya jaallattan irraa barattan viidiyoolee fayyaa sammuu irratti hojjennee fi fuuldurattis hojjennu argachuuf subscribe gochuun maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Haga sagantaa keenya biroon wal agarrutti nagaan turaa.